Walu walfana walinuga waltana. Simbir laga laga. Anna itti gooti gaade. Mormori marmaru. Akka karra karra. Akarratti walwalu. Orna darba jette lammii koo gaafa biyyaa baate. Harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Burqaa Entertainment. Nageenyi koo badhaadhaa bakkuma jirtanitti sinaan dhaqqabachaa kun chaanaalii Burqaa Entertainmentidha. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun akka nu jajjabeessitan isiniin jechaarra. Warreen dura jirtan immoo like, share gochuun gaa namoota hedduu bira akka ga'u akka gootan isiniin jechaarra. Viidiyoon amma argitan gaa qabiyyee keenya sagantaa har'aa keessatti gaa isin barsiisu, isin bohaarsu dheetan naananii qabadheen isiniif dhiyaatedha. Kun chaanaalii Burqaa Entertainment. Bakkuma jirtanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u jechaarra. Egaa viidiyoo har'aa keessatti Andu'aalem Gosaa Gungume kan torban reefu guutaa amma viidiyoo kana isinii dhiyeessetti gaa namoota miiliyoona tokkotu gaa sirba kana daawwate. Egaa akkasumas immoo Leencoo Gammachuu fi Andu'aalem Gosaa gaa hojii isaanii agarsiisuu fi gara Dubaayittis imaluu isaanii sigaa maddeen odeeffanne ni agarsiisu. Kana malees immoo gaafa waraabbii Andu'aalem jechuudha. Egaa kaameraan duuba gaa viidiyoowwan dinqisiisoo fi nama bohaarsan babbareedoos as keessatti gaa ni argina. Isas mee walumaan daawwannee haa deebinu. Di mogga mogga. Moggatti wal waamu. Simbir laga laga. Anna itti gooti gaade. Mormori marmaru. Akka karra karra. Akarratti walwalu. Waligalu. Harki harka harka. Dhiise wal sakaalu. Arrabni dhugaa dhiise. Ayyaana warra kooti. Ayyaata mara. Gurree gurraan galu gurraacha gurraalooti. Ayo di mana? Egaa viidiyoo kanarraa immoo akkuma ilaaltanii wayyaa miiccamee jiru fakkaata. Egaa uleedhaan qabee akkanatti jira. Ulee sanarratti wayyaa fi kophee waan fannise fakkaata. Isarratti egaa haalli inni itti qindeesse baay'ee nama bohaarsudha. Egaa viidiyoowwan dinqisiisoodha isaan kunis. Egaa warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like gochuun akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Oh my god. Biyyoota lammiileen Itoophiyaa gaa Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti namoonni hedduu gaa dararamaa jiraachuu isaanii gaa maddeen odeeffanne ni agarsiisu. Akkasumas sooshaal miidiyaaleen garagaraas gaa kana gabaasaa jiru isinis arguu ni dandeessu. Akkasumas mootummaan Itoophiyaas gaa wanta kana irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jira, gaafachaa akka jiran gaa maddeen odeeffanne ni agarsiisu. Egaa haala kanaan dararamanii dhibeedhaan mana hidhaatti akkasumas immoo waan nyaatan dhabaniif gaa lammiin keenya hedduun isaanii gaa biyya Arabaa kana keessatti miidhaan hedduu irra gahaa jiraachuusaa ni ilaalla jechuudha. Egaa bakkuma jiranitti rabbi isaan faana haa ta'u jenna. Viidiyoo kanas walumaan laallee adeemna.
Mataa irratti egaa baay'ee qaxaqaxaa jiru. Baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Egaa viidiyoon haalli itti hojjetame qophaa'e kun egaa tiikitookii irraa arguus dandeessu. Warreen hin argines immoo akka itti bohaartan isiniin jenna. Egaa viidiyoowwan dinqisiisoo fi nama bohaarsan egaa argachuuf burqaa 23 yookaan burqaa 23 jettanii sarchii yoo gootan egaa tiikitookii irratti viidiyoowwan nama bohaarsanii fi akkasumas dinqisiisoo ta'an tiikitookii irraa ni argattu jechuudha. Kun chaanaalii burqaa entertainmentidha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Torban viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nama torbanii nunaa jedhu bakkuma jirtanitti nagaatti isiniin jenna.